Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoonni fi jaalattoonni dinqisiifattoonni Meeraa Tuub yookaan Meeraa Muhammad walileessaan keessan arraan tanaa keessummaa jabaa tokko jechuudha. Keessummaa sooshaal miidiyaa kanarratti waan garaagaraatiin beekamu qabatee isiniif dhufeeti jira. Arraan tanaa gaafii isin yookaan komii isin irraa qabdan arraan tanaa itti dhooseetiin itti muddee as keessaa isinii baasee isinii gaafadha jechuudha. Waan isin hawwii isin qabdaniif iddoo garagaraa teessanii gaafachuu dandeesse yookaan gaafachuu feetan akkaataa itti gaafatan dhabdan arraan tana isiniif gaafachuuf qabadhee istiidiyootti dhiyaadheetiin jira. Arraan tanaayi keessumaan kuni nama jalatti argamu kana Hamzaa Sheekh Jaabir jedhama. Hamzaa Sheekh Jaabir jechuun nama areeda dheeroo kana nama bira taa'u kana jechuudha. Hamzaa Sheekh Jaabir arraan tanaa akkuma beekamu gaafii jajjabduu tokko qabadheetiin sii dhufe gaafii tana deebisuudhaaf akkamiin nu simattaa yookaan akkamitti firraa deebisuudhaaf qophooftee taa'u jirta. Wallahi duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota Meeraa Tuub hunda keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi keenya isin bira nuuf haa ga'u isiniin jecha obboleessi kiyya gaafii gartee namootan hedduun silaa si gaafachuu barbaadaniin arraan tana goda si qabee si gaafadhaa jeetiti anumaaf irraa quban qabne rab jee istiidiyootii yetti na dhufe inshaallahu ta'aalaa gaafiilee inni na gaafatu ani quban qabu waa waliin taate gartee waliin dhagahuu teenya gaafii barbaadde haala barbaaddetti akka barbaaddetti na gaafachuu dandeessa. Maali ni beektaa yeroo hedduu niin argaa sooshaal miidiyaa kanarratti waa hedduutu qeeqaa fi arra baastee sirratti deemu jechuudha. Qeeqaa biraan kun maaliif kan tahee maalirraa kan dhufe jechuudhaaf waan takka takka irraa so'inaa durarratti asumaan gara sutuudhaan gara gaafiif deebii kan deemna. Hamzaa Sheekh Jaabir eessatti dhalatee eessatti guddatame duraan dursee? Hamzaa Sheekh Jaabir dhaloonni isaa magaalaa xiqqishoo takka ta dur magaalaa guddoodhaa Malkaa Jabduu jedhaniin. Malkaa Jabduu qaxanaa aandii. Qaxanaan tuni afaan qaxanaa jechuun afaan Oromootti yoo deebisan maal jaamti? Maal jaamti qaxanaa jechuun? Qaxanaan tuni ganda jechuun moo ganduma? Ganda qabalee duwwaa takkaa. Ganda qabalee duwwaa takkaa keessatti hin dhaladhe. Dirredhaawa jechuudha. Qabalee duwwaa takka dirredhaawaa Malkaa Jabduu bakka jedhamtu. Malkaa Jabduun bakka jedhamtu yeroo dheeraadhaaf dirreedhaawaa hin turre yeroo magaalattii gabaabduu keessatti dirreedhaawaa deebite. Ganda achi jaawutti ganda akkas jaamutti hin dhaladhe guddinni kiyyammoo ganda san keessatti miti. Bakki inni itti guddadhe Soomaalee biyya Soomaaliyaa keessatti Hargeysaa bakka jedhaniini achittiin of bare afaan Soomaalee anumaa beekuun farke namni yeroo baratu of harka anumaa beekuun farke gaafan biyya teenya karaa Malkaa Jabduutti as deebi'u afaan Oromooniin caccabsa jechuudha. Haalli guddinni kiyyaa biyya teenya keessatti miti jechuudha. Bakki inni itti guddadhe haa dhaladhu malee lafa Awurooppaa tana akkuma gartee keessa jirutti lafa biyya teenyaa keessaas bakka adda addaa hedduun jiraadha jechuu barbaadeeti. Hamzaa Sheekh Jaabir ammaan tana biyya Awurooppaa keessa Jarmanitti waliin argamu jechuudha. Hamzaan akkamitti biyyarraa bahee ilaa as ga'uu danda'e jechuudha. Maaliif karaa kanatti biyyarraa baatee as ga'uudhaaf maaltu si mudate waan takkaaf lama yoo mudannoo irraa qabaattee fi rakkoo fi gidiraa irraa yoo hojjettu taate. Niin qaba mudannoo ajaa'ibaatiin qaba. Gaafan biyyarraa bahu dhugaa Haaliqaa namaan hedduu galatoonfachuu fadhuutu jira sirraan na laaluu jirti na fakkaatti. Obboleettii tiyya Nadiiraa Abdurmaan Hassan. Isiin biyyarraa bahuu kiyya keessatti hedduu na gargaarte. Gaafanan dura biyyarraa bahuu namni gargaarsaan na cinaa dhaabbate isiidha. Namni yoggaa biyyarraa bahee namni gargaarsa tokko hin qabne hedduu rakkataa hedduu dhiphataa. Hedduu maaliifin biyyarraa bahellee ni ja'a namni yeroo rakkoo mudate jechuudha. Rakkoo biyya keessatti rakkoo akkanaa waan hin agarreef. Maaliifin biyyarraa bahellee jedhee namni mataa isaatiin wal lolulleen hedduudha ni jira. Saniifuu yoo gargaarsa argattee waan akkasitti hin dhagahamuudha. Nama si cinaan jira shirsiin jiru yoo argattu taate hedduu namni san yeroo rakkoo asitti namni qarshii yookaan shilingii akkasiif kenne yeroo keessatti hin irraanfatamu isiin obboleettii teenya haa galatoomtu hin jaa. Haa galatoomtu siifaa fixu
Gaafan dura gartee ani Finfinnee irraa bahuudhaaf deemu namni maallaqa naaf erge isiidha. Qilleensa irraan hin galatoonfachuu barbaada. Lamadarratti mudannoo hedduu tana mudatteetu jira. Gaaf tokko Suudaan fi bakka matammaa jedhaniiniitu jira. Daangaarra jechuudha. Daangarra. Daangaa kanatti bakka tana siree wanni irra rafan. Siree haadaatirra. Siree haadaatirra rafan. Namni achi deeme karaa san deemu. Karaa san deeme ni beeka. Saayiba kiyya tokko kaasirraan dhageeffachuu jiru yookaan dhageeffachuu dhabuu mala. Bakka sanitti akka dhiiraa if gooneetitti galgala ala rafne. Galgala keessa kanuma nyar jawtiin lafaa kee. Qabbana jechuudha. Qabbana maali jennaan qabbanaan na dhamaasee jee. Maqaa isaa achumaa hin qoosaa nyar baasee fi agaamaa nyar jettanii jechuudha. Ana malee namni biraa nyaritti hin beeku. Nyar kiyyaan ja'anii yeroo dhageeffachaa jiraate hin beeku. Hedduu dhagaa biyya Misrii keessattis wanni nu mudate takkaa fi laman jennu akkasumatti rabbiin gartee ba'aa fi bu'ii dheertuu tana keessa nu dabarsee bishaan san gubbaa dabarre taarika bishaanii yoonni naasa wajjee yeroo dheeraa nurraa fudhata. Yeroo biraa yeroo takkatti furannee irraa sun waa'ee bishaanii. Inshaallah. Bagana gahaan as dhufte bagana gahaan rabbiin as nu fide jecha gama gaafii teenyaa yoo deebinu. Hamzaan maaliif haala namaa deemaa jira? Fakkeenyaaf namoota hedduutu jira waa'ee atiin gallakkiftu irratti. Hamzaan kun sheenii kun maraatee kaja ufaatitu jira. Maaliif namoonni irratti sirratti xiyyeeffatan jechuudha. Irratti xiyyeeffatan siitu sirrii hin jirre moo uummataatu sirrii hin jirre waan ati gallakkiftu irratti maali mee xiqqasho keessanuu ibsi? Wanni tun dhugaadhaanis nan mul'atti niin arkaa. Wanni tu waan irraa ta'uu dandeesse waa lamaatu jira. Waa lamaan? Wanni lamaan jirtu takka fakkeenyaaf atimma ummata waliin guddate tokko ni beeyta haala amala isaanii. Ani ummata keenya keessatti haa dhaladhu malee ummata keenya keessatti hin guddanne. Sii galee akkaataan istaayila kiyyaatii fi akkaataan ani ittiin gartee waa barsiisuu fi akki hundinuu ummata keenyatti haariyata. Garuu immoo ummata biraa biratti aadii ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf ammaan sheekan keenya warra gartee ilmii na barsiise irraa Oromoo kanarraa tokko yoon sii tuqee warraan tafsiira irra baradhee jira, warraan quraana irra baradhee jira, warraan hadiisa irra baradhee jira. Isaan kana keessaa haa irratti baradhu malee warreen hin gartee qaceellotti ilmii islaamaa kanarratti baradhee sheekan Arabaati. Doktorota gurguddaa jechuudha. Isaan irratti hin baradhe maaliif jennaan akkaataa isaan itti beekanitti miti kana barsiisanan. Akkaataa addaa akkaataa gartee namni itti fikiraa ofii keessaa waa baasuu danda'u. Namni keenya naqqalee deema. Naqqalee hoggaan seen jedhu fakkeenyaaf sheeka tokkorraa akka itti fudhattu jiraati. Akkaataan itti sheeka kanarraa itti fudhattu akkuma sanitti deemtaan. Sheekan garuu arabni hoggaanii fi barnoota seekannu si barsiisa ati dandeettii teetiin barsiisisiin jaan dandeettii xiyyaanii miti narra qabaachuu malta. Tanaaf ummanni keenya naqliidhaan deemarra guddaan isaanii naqliidhaan waan deemuuf jecha naqliidhaan hin deemu naqlii fi aqliidhaan hin deema. Amantii tana keessatti naqlii fi amma namoota garii jira. Law kana diinu birra'yi siin jaan osoo diin kun aqliin kan ta'u ta'e kophee tana gama jalaa dhiinaa gama gubbaatii miti. Kun amma hadiisa isaa namni irra guddaan hadiisaa miti. Jechaalee jiblabii xaalebi. Hadiisa beekan osoo diin kun marree tahee kophee gama jalaa dhiqane diin aqlitti haajama. Aqlii fi amantii wal dhabde taanaan ati amantiitti dalagaan jirtu. Amantiidha jechuun aqlii teetii wajji akka hoddaa willeen itti cuqaalamtuutti yoo fi dhuftee hin cuqaalamne siin fudhatamu jechuudha. Sii galee? Tanaafiin uummata keenyaa wajji wal dhabuu danda'e jechuudha. Haala barnoota kiyyaatitu isaanii wajjin addana godhe. Tole wantoonni atiin hojjettu kuni wantoonni atiin gootu kuni yookaan namoonni waan isaan siqeeqaniif tuni dogongora ta'uu ni hubatta yookiin sirriidha jettee fudhatamoo dogongora hubatamee bakka san isa laabar gaafiin tanuma mana gaafattee wal fakkaatti. Wanni isaan irra naqeeqan kun dogongora jettee fudhattaa jette. Moo sirriidha jetteetuma ittiin oofta itti oofaa jirta yaa.
waan inni dalagaa jiru hundinuu sirriidha je'eetiin gabbaasa malee taruma duraatu waan itti yaadee waan dogoggoraa takka taniin uummata kanatti gabbaasu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf barnootaan an barsiisu keessatti gaaf tokko waa'ee gartee absumaa dhalaa bakka kana godhamuu qabaa bakki kun tuqamuu hin qabu isiin tun sunnaadhaa gartee tuqamumaa hin qabdu jeetii naasawe. Kanarratti waan yaadachiifte bakka kanarratti fakkeenyaaf Hamzaa Sheikh Jaaber footoo wayii amma bakka amsumaa sanatti footoo wayii mul'isee bakka tana murana yookaan bakka tun murante maal jee irraa sa'u ture bakka san namni gariin namni irra hedduutu jira irraa sa'ee footoo gabbaasee hin qaanfatu kun maal kajuu irraa hedduu. Bakka kanarratti dogongora jeetiin yaada waan takka yoo barsiisuudhaaf deemtee ati dogongora jettee yaadde jechuun namni kas jiru san dogongora jeetiin fudhadha maal warroota maaliif akkas godhaa jiru maaliif akkas godha yoo ammaati bakka san yoo hin garsiifne akkamitti afaan hin deemtaa jettu ati namni kun hin arku jechuudha beekuu dhabuu malee beekuu dhabuutu malee hin galuuf yoo harkaan yookaan xiyyaadhaan footoo waan san garsiisaa akkasitti yoo mul'isu taate ni galaa fi namni kun ni harkaa bakka san ni hubata jeetiin yaada. Saniifuu si qofa irratti miti doktoroota jala irrattis wanni akkasii ni jirti. Amma inni footoodhaa wajjin yoo gaffitee yoo agarsiisu taate kun qaama saala galakkisu kun qaamfata jiru. Doktorri kun maal jaasa maal wanni kunis ni. Namootaan akkana jiru kun namootaan hin baratini. Maaliif? Amma namni barate baayoloojii faa mana barnootaa keessa waliin beeyna. Yaa sirri. Namni baratin hin jiru baayoloojii. Baayoloojii namni baratin hin jiru yoo warra kutaa afurii dhiise taate malee. Si galee kanaaf irra guddaan nama keenya kutaa afurii dhiisee jechuudhaatu nama keessa dhufa hoggaa waan akkanaa dhageessu. Footoo sanirratti imma qeeqa guddaana kaasan hangaafni qeeqarraa goggoge. Laal goggogu jira bara. Qeeqarraa goggoge guyyaa san booda. Calla achi booda ni dhiise maaliif jennaan namni naqeequ kun waan irra naqeequu hin beeku. Naaf galte jechuudha. Irra guddaan nama haan ustaazotumaatu ol bahee aboo kun hin qaanfattu safuu cabsee maarree cabsee maali safuun dhalaas jammar dhalaa yoonii fi amsumaa guututti irraa muran bakka irraa muran yoo hin beeyne lakki bakka dhalaa irraa muran yoo hin beeyne osoo jaarsa jala ciiftu tuhaana ajjeesaa hoggaa fixatte. Bawucuu irra gaddeebisii rafisiin uumaa takka jechuu isin mi'aan dhageessu arraba irraa muran. Mee tanarratti namoonni yookaan siqeeqan yookaan waan viidiyoo ta'e iskiriinshuut waan atiin daleeddu kan iskiriinshuut godhee feesbuuk irratti poost godhee siqeeqan yookaan si arrabsan kuni akka nama tokkotti keessaan dhufanii si gorsanii ni beekanii wanni tuni yookaan yoo sirra beekaa ta'e bakka kana dogongora hojjette Hamzaa jee si gorsee ni beekaa moo akkasumas si duubaa ka'eetuma wanni tuni yookaan sirra beekaa ta'us sirraa isaa beekuu sirraas beekuu haa dhabu akkamitti lafarraa ka'e wanni tuni dogongora jeetuma siqeeqee yookaan si arrabsu jira si gorsanii ni beekanii takka. Namni gartee gam duubaatiin nat dhufe wallaahi nin kijiba yoonii fi ni jira jee. Beektaa nama kana yoo namni gama duubaatiin nat dhufe ka online irratti haasa'u yoo fagaate nama tokko yoo fagaateen siin jee warri kaan anatti hin dhufne natti anaahuu nan beekaniihu. Beektaa maaliif irraa hin jee gaafita maarraa si gaafadhee amma aniin kun lafarraa ol ka'ee yoon waan ati wanni irraa hedduu wanni irraa dubbattu waan amantiiti. Amantiin teenya yookaan walirrabsaa walirratti duulaa walxiqqeessaa maqaa wal balleessaa hin jettu. Namni kun yoo dogongore Hamzaa Sheikh Jaaber yoo dogongore dura ni gorsita wanni kana jettee gorsita yoo gorsa san diide itti dhiista malee xiqqeessi salphisi namni kun Hamzaa Sheikh Jaaber yookaan irraa beekaa ta'utu mala yookaan irraa hayyuu ta'utu beekaa mala saniifuu isa xiqqeesseef isa wanta godheef wanni naaf ida'amtu jirtu amantiin teenya ni jettu akka amantiin ni gorsita yoo gorsa kee fudhachuu diide taate itti dhiisuu irra filatti jechuudha itti dhiisuun siif irra bareedaadha. Yoo isarratti duultee maqaa balleessitee yoo xiqqeessitu taate dilii isarraa wanta goota. Yaa gam tokkoon wayina yaadachiifte fakkeenyaaf amma namoota narratti duulee na xiqqeessuuf yaalu kun osoo beekanii jechuudha. Gama lamaan na fayyadu jira. Gamni tokko dilii tiyya tanarra hoddommaatee narraa dhiqaa jira. Si galee gamni biraa ammoo ana na jabeessaa jiran. Beektaa wanni jaanii amma akkiniin itti hubadhee namoo ijoollee amma fakkeenyaaf namoota amma dhaloota qubee namoota ol dhufu kana
jallisaa jira namni kuni karaa sirriitti irra hin jiru waan jedhutu jira wanni kuni akkamitti furatta karaa waan dogongora hojjetu jirta akkuma reefu siin jeetti wanni kun itti amantee daleeda wanni ati hojjettu kuni namoota ol dhufaa jiran namoota ijoollee yookaan lafarraa alguddoota jiran ni jallisaa karaarraa ni meessaa. Wallahi gaafii bareedduu na gaafattee namnummaan tokko ka addunyaa tanarra jiru kagartee rabbi beeku kan nabi Muhammad beeku waan nama jallisaanii dalaga jee yaaduun jechuun nama beekaa Yahudaa yoo taate malee sii galee an ammoo takkaa jiruuti ya keessatti namaan jallisa jee waa dalageen beeku namaan qaceelcha jeeti malee waan inni nan dalagaa jiru tuni ani generationa wajji deemti generationa wajji deemti hoggaan siin jedhu amantiin islaamaa tun zamanni isii caaluun qabu isiin zamana caaluu qabdi malee fakkeenyaaf amma zamanni tokko yoonii fi muuxataa dhufe amantii islaamaa tana caaluun qabu amantiin islaamaa zamana caaluu qabdi amantii islaamaa ta zamana sahaabaa fi ummanni jiraatu san itti walii himuu turan sanii fi zamanni keenya arraa wal dhaba garuu amantiin takkuma kitaabni tokko gaafa san ummata qarbataa waa himaniif arra yoo qarbata ittee nama beeyne faatu jira sii galee arraan tana liitira hangana ittee ummataa himuu qabda bishaan qarbata hangana yoo itteen bishaan liitira hangana ittee ummataa himuu qabda haala ummanni beekuun himuu qabdaaf ummanni keenya haalatti muka jala qareessan gartee haala saniin ummata kana barsiifna jedhanii online irratti ol ba'u jiran no ummata kana mucaa tokkotu dhufee maal naan jee beeytaa saboo naan jee islaamummaan tun akkamii naan jee na gaafate dhufee addunyaarra gaafa jirru haraamiin dachii nu guuttee naan jee gaafa qabrii dheyne jawween nu eeggata jee qabriin cinaacha lamaan waliin nu fuddeetiti funyaaniin marrimaan nu facaasu teessi jee gaafa qiyaamaa hoggaa lafaa kaane qeera siraatiin nu eeggata jee gaafa qiyaamaa hoggaa lafaa kaane aduu matarra nu dhufa jee maaluma jeeraar dilli kun bakuma takka nageen qabdu addunyaa fi akhiratti hiraar jiruu nu dhiphattee maali naan jee gatteesseeti mucaa kana wallahi Abdurrazaaq yoo xiqqaate sa'a 3 waliin haase sa'a 3 si galee mucaa kana wajji sa'a 3 fudhadhee haasaweetitiin haasawu san irraa gabbuusee akkanattiin beekanaan jee amantii malee ta qabree hoggaa dhaqan jawwii afaan nama luugaa yoonii fi marree goote tun haraami lakki wanni amantiin haraam goote waa xiqqoo jeetiin beef maaliif jennaan dhaloota amma jiru wajji himuu qabda dhaloota amma jiru wajji dubbachuu danda'uu qabda ati arra as teessee bara 1444 dura teessee namaa waa himuu qabdu. Asumaanuu wayii yaadadhee warroonni viidiyoo tana nuuf ilaalaa jirtan chaanala keenya subscribe akka gootan akka irraanfanne jechuudha. Chaanala isaanis description jalaan kaayaa. Description jala dheeytanii subscribe goonuu hin dagatiin. Viidiyoon ilaaltanii akka keessaan baane subscribe qofa gootanii akka keessaan baatan isiniin ja'a. Gaafii biraatitti yoo deebinu amsa arraba hedduu keessummeessaa jirta akkaan laalee argutti jechuudha. Maaltu akkanatti sabaata siif kenne yookaan obsitee deemaa jirta? Deebii mudannoon arraba irraa asitti dhuftu tunoo arraba akkam faaramta. Wallahi gaafii ajaa'iban na gaafatte wanni arraba irratti sabaata naa kannaa jiru ummatuma na arrabsaa jiru kana. Ummata na arrabsaa jiru kana profaayila isaaniitiin ilaalan nama dura na arrabse profaayila isaatiin deemee ilaala. Takka fakkeenyaaf maal jette nashiidaa muuziqaa qabduun gadhiisa irra guddaan. Itti dhufna tanatti gaafii. Nashiidaa san jalatti koomantii kannite laa hawla walaa quwwata illaa billaa innaa lillaa subhaanallaa jette. Maali shayni akka shayxaanaa jette. Yeroo kanaan profaayila isii tuqee ilaale. Dura irratti hoggaan profaayila isii tuqu dhiiraa fi dhalaa qullaa keessa wal gootuun jira achirra. Dura irratti lamada gadiin deema Afrikaan daansii jira waan bira kuti warra qullaa taphatu. Jechuun isiin tun hagam takka ilmoo nabiyyiiti moo ka'anaan dhuftee gartee laa hawla walaa quwwata subhaanallaa jettee shayxaana irra galfattu. Jeetiin ahaa lakkaa wanni si arrabsu warra fafakkeeffatu jechuutu naa galee jechuudha. Fafakkeeffataa yooniin gartee aleefni dhaabbatamu ni ciisa jeen hin beeyne gartee. Kanaatu dhufee ana na arrabsa warra kasiitutu akkaanan arrabarra sabrii qabaadhu na godhe. Okay, isaaniif dhaamsa ati qabdu akka obboleessa tokkootti yookaan akka obboleettii takkaatti dhaamsa maalii qabdaaf warra si arrabsu warra si qeequ kanaafi
mufii takkaa fi wantoota akka malee dhaamsa itti qabduuf maali mee jara akkasiisuun dhufis? Wallahi dhaamsini nan qabu obboleen kiyya dhaamsini isinii qabu guutumaan guututti Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Nabi Muhammaditti dhaamee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akkana nun jedhe sibaabul muslimi fusuuq wa qitaaluhu kufrun jedhe أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إسلام tokko arrabsuun al-fusuuq daangaa rabbii tarkaanfachuudha jedhe osoo waan fedhee huu qabaate Qeeqni sanoo kamii bakka qeeqasanii? qeeqattiin sii dhufa waqitaaluhu sibaabaa fi qeeqeechuu wallaba waqitaaluhu isa jeesuun ammoo kufriidha ujee kafartee ujee nama islaamaa tokko jeefnaan tanaaf ani nama islaamaa kalaa ilaaha illallaa jee yoo ati na arrabsite ati na arrabsuu keetitti mindaan sirraa fudhadhaniin fayyadama walaakin ati na goddaate beeyta anammoo arrabni nama keenyaa na kofalchiisuu eegalee jira malee na aarsuu dhiisee jira jechuu barbaadeeti tanaaf wanni nin siidhaamu ifiif hin dilaawin Hamzaa Sheikh Jaabir waan itti amane numa du'ee mataan irraa murama malee godhuu hin dhiisu takkittii tana beekiiti ifiif ifin dileeysin jechuu barbaadeeti Bakka tanarratti isiin qaba waan itti amane jettee Hamzaa Sheikh Jaabir. Wanni itti amane tuni waan mataa isaatiin itti amane moo waan yoo gama biraatiin yoo furanne namoonni gara biraatis wanni tuni ittiin ni amanan hire. fakkeenyaaf Fakkeenyaaf ammaati Hamzaa Sheikh Jaabir itti amantee waan tana gallaqibta. Wanni tuni nama biraa biratti yookaan sheekota biraa biratti nama biraa osoo hin taane yookaan sheekota biraa biratti akkamitti ilaalamti fudhatama ni qabdi jechi kiyya. Wanni san sirriidha yoo dhibbaraa dhibbatti sirrii taate itti amantuu kan jiraatu taate yookaan sheekonni sinfaalle isin yoo taatu taate akkamii mee bakka sanirratti? waan dhugaa jettee dhuga waan takkaatetti amantee itti amanuu kee qofaa miti itti amanuu kee qofaa miti hawaasni kun namni kun narraa ni fudhataa jettee ni yaadda jechuu barbaade. Gaafii bareedduu na gaafatte irra guddaan amma nama keenyaa fakkeenyaaf akkumaan taraa duraan siin jeessanitti ani dhaloota nama keenyaa keessatti hin guddanne akkiniin ani itti baradhee fi akkaanan itti wanni ta'e hundinuu wal dhaba. Tanaaf nama keenya kana akkasan irratti arrafamee irratti maal ta'ee barsiisuun qaba je'eeti. Talamadaa ta sheekan gartee irra sii waliif ni galanii jette kana sheekanan jecha Nabi Muhammadii fi Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jaa وإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله ورسوله جاء yoo waan takka keessa wal dhabdan jee laal antar rabbiin dinqisiifadha yeroo guddaa maaliif rabbi dinqisiifatoo kanaan jettu taate waan takka yoo namni wal dhabe kitaabaas furate jechuudha kitaaba san irratti farudduu ilallaahi jechuun bar karaa kitaabaa jechuudha shuuf tartiibaan tuqe warasuulihii boodarra fide si galee karaa rabbiitiif karaa rasuulaa deebi'a namni tokko yoonii fi daliila waaniin an godhuu kana qur'aana keessaa wanni kun aboo hin taatu jeenatti fide maaliin godha stop ani qur'aana irra guddaa miti. Qur'aana guddaa miti. Si galee hadiisa keessaa yoo nafide stop maaliif jennaan ana hadiisa irra guddaa miti jecha Nabi Muhammad. Kana keessaa yoo natti hin finne naannawaa ebaluu kana jee maarreen akkana jee kun akkana jee natti haasa'e. Tana gurratti hin qican dureen maaliif jennaan eenyu jalaan deema. Rasuula sallallahu alaihi wasallam. Laqad kaana lakum jee rabbiin bar fi rasuulillahi uswatun hasana. The best model in Nabi Muhammad keessatti amma tanarratti alayhi salatu wasalam rasuula kan waan hin faalleysine waan kitaaba ala hin jirre hin fiduudha yaanni kan jechuudha wanni nani itti amaneetiin dalaga jettu waan kitaaba jiruu fi waan rasuula dubbate jechuudha lamaan kana ala jiran okay tanarratti akkasitti inni siin deeggara gaafiin biraa dhiyootana akkuma beekamu nashiidaa raappii takka galaqqifate jechuudha nashiidaa raappii jettee galaqqifate nashiidaa raappiin tuni halaali moo haraami yookaan kilaasikaala qabdi nashiidaan sun jechuudha kilaasikaalli suni akkamitti ilaalama maaliif kuni godhuu barbaachise maaliif godhuun seeqaa kaase maaliif goote ummata biratti wanni tun akkamitti ilaalamtime yookaan ummata wanni sirra geeffatu ummata islaamaati isaantu sirraa barumsa furata gaafii tana qaceellootti ibsa keessa seeqannuu barbaada nashiidaa raappii maaliif barbaachise isiin amantii keessatti haraami moo halaali waan jedhu ummata biratti akkamiin fudhatama qabdi amma zaa kilaasikaal qabdi wanni tuni yeroo bakka takka takkatti illee akka sirboota warreen faranjiititti eefaa waan jalaa jettuutu jira wanni suni akkamii adda baase ummataaf fa'a. qaceellootiin ummataaf adda baasa obboleeyyan. Hamzaa Sheikh Jaabir sheekha osoo hin taane
artistii sirbuma baasee waan ijaamu takkaas ni jirti jechuudha sirbuma. Karaa biraatiin bakka tanatti numaatu waan biraan naa kaafte sheeka bakka itti kanatti. Ani namni na harkachuu hin danda'u. Bilbilaan hin baanu beeku. Maal akkaan ta'e na harkachuu hin danda'u namni. Maaliif ni beektaa? Yoonii fi da'waa barbaadan ni jira YouTube kiyya keessa. Takka naan jii. Yoo dawaa barbaadan ni jira YouTube kiyya keessa. Lama jii. Yoo teknoolojii barbaadan ni jira. Yoo bashannana barbaadan ni jira. Yoo jaalala jaarsaa fi jaartii barbaadan ni jira. Kaniin mataa kiyyaan dalagee gadhiise jechuudha. Haasawaa miti hojiidhaan kaniin garsiise. Tanaafuu Hamzaan eenyu jaanii yoo na barbaadan kamirratti ka dhaabbata. Yoo ka da'waarra dhaabbatan sheeka jechuu danda'an. Yoo ka da'waarra dhaabbatan doktora jechuu danda'an. Yoo ka teknoolojiirra dhaabbatan inni kun teknoolojistiidha jechuu danda'an. Waa hunda waliin qabdaa jechuudha. Jechi kiyya na harkachuu hin danda'an jechuu fadheeti. Saabuunaan harkaatee ilma namaa harkaa. Jechuun namni kun amma dhaabbii takka waan takka irratti gad dhaabbateeti yaamama. Yaamama jechuun san keessa takka irratti yaamuu jechuu barbaaddeeti. Yaa hunda walitti hin qabadha. Tanaaf asii yoo na harkan har'a yoo asin na harkan boru asin na harkan. Boru waan dawaara na harkanii yoo boru dawaara na harkan iftaan waan biraa na harkanii jechuu barbaaddeeti. Akkana jechuu barbaadeeti. Tagama nashiidaa raappitti siif hasaa deebi'u. Nashiidaa raappa namni Oromoo kana dura baase ni jira. Walaakin afaan Oromootiin miti. Afaan Ingiliffaatiin baase. Eenyoo kanaan jedhu taate Boonaa Mahammad. Boonaa Mahammad jechuun namni wallaaluun jiru beekamaadha. Kanaadaa jiraata. Afaan Oromootiin ammoo namni dura nashiidaa raappa godhee baase ana. Ammoo namni nashiidaa raappa godhee baase na dura hedduudha afaan biraatiin. Like Dean Square jira. Hedduu ummata gartee tokkoo fi lama hin jenne nashiidaa raappiidha afaan biraa hedduudha afaan keenyaan haaree ummata keenyatti taate. Amma tanarratti nashiidaa raap godhoo sun ta'in nashiidaa tana keessa kilaasikaalaatu jira kilaasikaala malee ammaas akka sirbaatti hajawutu jalaa jira. Yaa jechuun istaayila raap guutumatti raappi jechuun naaf galee jira wanni ati gaafachuu barbaade. Kilaasikaalli waan takka keessatti akkuma hoggaa fayyadaman amma durallee je'eetiin jira. Kilaasikaala fayyadamuun kilaasikaala jechuun ableedha. Yoo ifiin murte si mura yoo adawwiin firraa murte adawwii sirraa mura. Sii galee ibidda. Yoonii fi gama duubaa qabatte muka siif ifa. Yoo gama kaan qabatte immoo si guba. Sii galee gama ibiddaa yoo qabatte muka si guba. Gama kaan yoo qabatte immoo siif ifa. Wanni hundi afaan lama qabdi. Kilaasikaalli yoonii fi karaa khayrii ittiin fayyadamte khayrii ta'a. Yoonii fi karaa sharrii ittiin deemte sharrii ta'a. Wannummaan takka ta kilaasikaala dhorkaa hin jirtu akka Hamzaa Sheikh Jaabiritti amanetti. Kilaasikaala fakkeenyaaf amma yoon nama si fudhadhee Maahir Zayn illee nashiidaa isaa keessatti Maahir Zayn fayyadamee jira. Ulamaa illee ni jirti beeki ta inni gartee gaafatee warra barreessuufii jira waan biraa bira kutee sheekan jechuudha. Sii galee kana qofaa miti. Amma tanarratti wanni si gaafadhu hojjette nashiidaa raappii nashiidaa laa guutuu gad hin dhiifne guutuutti inshaallahu ta'ala ganaan gad dhiisu deema. Kamiin gizoon jettee jirta waan hin xumuraminiif gad hin dhiifne jechuudha. Tanarratti gaafii amma akka hawaasa keenyaatitti ta'e qoftiin maaliif dibbeen akkanatti oowwitii siin jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf namoonni si dura nashiidaa keessatti kilaasikaala godhanii baasan hedduutu jira akkuma jenne. Bar warri matiyya tana faalleessu kun guyyaa Maahir Zayn umarra oolaa bar. Jechuun isaanuu ni godhanii ta isaanii san maaliif gad qabamtee teetummaan tun qoftiin akkana dibbeen oowwitee teetana fuudhanii fiiganii tunis gaafiidhanaa fi siifaa himu gaa siifaa himu amala nama keenyaa tokkoon siima. Namni keenya jiruma isaa keessatti abadan dura dursoo yoo si ol fuudhee keessa si geessa beektaa? Samii jala si geessa. Oromoon maal jette harree dadhaban gorboota tuman jette. Harree dadhaban gorboota baa'uu nama hin beekne jira jenereeshinni ammaa kun gorboota jechuun waan harreetti fa'aadan jechuudha. Waan harree hoggaa bishaan irra kaa'uu deeman takkaa'u waan muka kana wal dabre tokkoon gorboota jedhan harree gubbaa kaa'e. Namni harree dadhabe gorboota tumaa sanii wal guddisuun fadhu namni keenya ammas wal gaccabsuu irratti fokus godha namni keenya. Amala isaatiin siimu jiraan. Anaaf osoo hin ta'in yoo amma Abdurazaakee Feeraarii diimtuu takka bitate ka'eedanuu dhukkubsatu jira. Maal bitata? Maaliif bitata jechuun walii gammachuun qaban.
muuziqaa irratti walii gammachuun qaban jettaa yoo kan jettu taate waan kana itti amaneetiin dalage akka inni humaa takka rakkoo hin qabnes itti amaneetiin dalage abbichi gartee nafaalleessoo kan jiraatu ta'e quraanaa fi hadiisaan dhufee nafaalleessuu danda'a walaakinan mormaaf osoon ta'in waaniin itti amane yoon jaalatin maa dhuftee laalta eega dhuftee laaltee immoo maali wanni dhuftee na arrabsuun sige laaltee uyatuu oo haramte haraamuu daleeyde jechuu bar laaltee sii galee namni amma fakkeenyaaf maana shiidaa raappii daleeyda jiru yoo xiqqaate mobaayila isaa keessa wallee 50 olii jira jechuudha. Shiidaa maa daleeydaa sun ta'in barammoo muuziqaa baasee wanni jedhamu takka ni jirti beektaa. Muuziqatti warri fudhatanis fudhadhaa nin baasa. Tun gabaabinatti namarraa muruudha nin baasa. Arrallee nin baasa borullee nin baasa. Generation kun yoo fahamuu dides generation dhufuutu dhufee fahamaan ja'an. Warra kana maaliif na fahamuu hin dandeenye beektaa. Makaddaa qabrii jala isinii kaa'anii jira. Makaddaa qabrii jala raftanii qabrii jala kaatanii qabrii jala achuma laaqana nyaatanii jechuudha. Jawwee qabrii keessatti isin eeggataa, jahannamii qabrii keessatti isin eeggataa, qe'ira siraaxii isin eeggataa. Kun hundinuu coraa isinirra fixe osoo addunyaarra jirtanii namni waan kana jalaa nama baasaa namaa himuudha. Wanni kana jalaa nama da'waadha jechuun diiganii jaaruudhaan siifaa himu. Namni tokko bishaan tokko kubbaayyaa keessa osoo jiru yoo aannan fideetiin naqajee inni fudhataafi. Han fudhatu dura dursa maal godhuu qaba? Jalaa naquu qaba. Waan duraanii san jalaa naquu qabda. Mucaa tokko yoo raap muuziqaa raap dhorkite waan inni bakka buufatu fiduu qabdaaf. Si galee muuziqaa raap dhorkite haawwanniidhaan sii qabamu qamaatii tanaa hoggaanii qamaan jaan beektaa namoota alla sheekii way qamaatiin halaalii warra siin jedhu jira. Ilaa hanga qamaatiitti haaraan fi godhanii bara. Qamaatiin halaalii sheekii siin jaan. Hoggaa qamaa'uu shabaabni ammaan tana hoggaa gabrichi jawaaba dhabe qabrii keessa jawween dhuftee afaan luudii dhageeffataa inuman qama'uu beeku. Si galee waan isa mooq godhuu fadha generation ammaan tanaati waan isa mooq godhuu barbaada. Wanni isa mooq godhu maali jettee generation kana qorattee jala deemtee yoo jecha yoo dhageeffatallee inni ittiin diloyne isaaf godhuu qabda. Si galee egaa dhageeffachuun ta'in intala hudduu daddarbitu dhageeffachuurra tagartee maqaa nabii maqaa rabbiif keessaa qabdu tana yoo dhageeffattee ittillee qalbiin tee gammadaa deemti. Saniifuu maa rakkoo hin qabu. Rakkoo takka hin qabu. Inshaallah ni baratan fuuldura ni bara namni keenya. Okay, kaleessa moo maaliin YouTube irratti viidiyoo takka arge ture. Viidiyoo sharmuutichaa fi sharmuutitti jetteeti gadi lakkiftee sharmuutichaa fi sharmuutitti kana jechuun kuni maal jechuudha? Atiin kun akka nama sheekaati wanni tuni yoo afaanis baate mee akkamitti ilaaltaa? Akkamitti ilaaltee wanni tuni namni kun waan gaarii sirraa hin nuti akkasuma namni biraatillee waan gaarii sirraa akka sharmuutichaa fi sharmuutitti yookaan jettee kana eenyuun jettee mee bakka tanaas akkasitti ifa godhi. Rabbiin suuratu Nuur ayata lammaffaa irratti hoggaa dubbatu kana jaa azzaaniyatu wazzaanii jecha quraanaatiin hiikuu deema. Suuratu Nuur ayata lammaffaa irratti الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. سيقال لا الزانية جتشون أفان رباتي بيخ والزاني جتشون أفان رباتي أفان رموتي وقاينو كم جنامي تزناد ريدو في خزناد ريدو إناني الزنا جتش جامخونو أفان رباتي أفان رموتي مالتا شرموتي شافي شرموتي في شرموتي هي كقرآنات أنامي خجي إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها ربي قرتيها كرا إن كانفتو أتي ربي الرنا ما كانفتو تهاتيتي والربي قرآن الرجئ الزانية والزاني شرموت إتي في شرموت إتشا أفان كابتن الله كميتي وانا كناجتا ميما فكينياف jecha sharmuuxa jiru kana afaan arabaati yoo firraa jenne yoo jenne afaan keenya yoo dhifne kam jechuun ati amma afaan arabaatiin bakkama afaan arabaatiin jaamsan bakkuma afaan arabaatiin jaamsanin afaan oromootiin jee namni keenya arrabattuu beeka jechuudha ilma zinaatu waliin jechaa wala bar zinaa zinaan tun akka sharmuuxaa sanitti hin laalamtu garuu garuu laal afaan arabaa waan taate wanni gari afaan keetii ilma zinaa jechuun ilma nama sharmuuxummaa saniin dhalate ilma zinaa baganaa fidde ilma zinaa jechuun maal jechuun nama afaan oromootti hoggaa deebisne nama haadhaa fi abbaan isaa
sharmuuta godhee Sharmuuta godhe akkana bar. sharmuuta godhee ugaasiin ja'an hayyama malee walitti dabalame jechuudha. Tana namni keenya bakka tana laal waan isaanirraa garagalte waan hedduu takka taniin gana as baasuuf deemuu jira tanaa miti. Maaliif jennaan waan takka hoggaa as baaftu uummata kanarratti lafa'uu qabda. An uummata kanarratti lafa'uu jira arraba isaanii fudhadhee sharmuuxichaa fi sharmuuxittii jechuun jechuma quraanaa ka jiru jechuudha. Jecha quraanaa suuratun nuur ayata lammaffaa keessa dhaqii ilaali jecha Hamzaa Shee Jaabiriitii miti. Okay, gara dhumaatti deemaa jiru jechuudha ammaan tana gaafii takkaan nuuf gaafii takkitti nuuf ta'e waan hojjechaa jirtu kana yookaan waan dalagaa jirtu kana YouTube irratti maxxansaa jirtu kana maallaqaaf jecha yookaan dhuunfaa keetiif jecha maxxansaa jirtamoo nama barsiisuudhaaf waan itti dabarsaa jirtu kana gaa namni irraa baratu namni na booda jiru. Hanarraa barate ifa keessatti bahu jetteetti barsiisaa jirtame gaafii tana adda baasee nama bakka gaafii tana waaniin bakka garagaraatti argee jiruufin si gaafadhe shayiticha kunii yookaan namicha kunii waan dhuunfaa isaatiif yookaan yuutuuma isaatiif nutti iyyaa qaaqaa oola malee wanni inni wanta godhu takka lembu waan qabdu wanni jaamtu akkas ni jirti. Mee bakka takkitti adda nu baasi sagantaa tanarraa asuma irratti goolamna jechuudha. Gaafii bareedduu fi gaafii addaa na gaafatte. Osoo dhuunfaa kiyyaa dalagee waan rabbii keessan na gochuu. Dhuunfaa kiyyaa osoo kaniin dalagu ta'e arra subscribe kuma 70 fi waa keessan jiran. Sii galee osoo waa hedduun dalaguu beeka dhugaa rabbiitiin si himaani. Osoo kaniin dhuunfaa kiyyaaf dalagu taate waan addaa faranjii tanaa wajji gabbahee dalageetitiin biiwara kiyya nama meeqa godha beektaa akka 7 namni miliyoonni laalu godhuu danda'a. Afaan tokko sin beeku afaan hedduun beeka kaniin itti dalagu. Sii galee warroottan akkana jiru kanaaf osoo dhuunfaa kiyyaaf kaniin dalagu ta'e faranjii tanaa wajji gabbeetii akkaan fedhe ta'e waan hin fedhe dalagee maallaqaan gaan fedhe harkan. Taakkanaan jii. Afaan kanaa miti afaan shaniin dalaguu danda'a. Afaan shanan kanaanin deemee dalaga. Osoo silaa kaniin dhuunfaa kiyyaaf dalagu ta'e laamanaan jii. Deebi'ii barnoota islaamaan dalagu silaa dhuunfaa kiyyaaf kaniin dalagu taate. Barnoota islaamaa ta'u dalagee dhuunfaa kiyyaaf yooniin dalagu taate YouTube kanarraa dhiiroo maallaqa gahaan hirkataa waan ja'amu beekuu qaban. Sii galee maallaqni YouTube irraa namaa dhufu warra YouTube dalaguutu beeka. Kuni laffaatii amma naaf ati kanatti teenyee haasofnu kanaa hun ga'u. Wanni maallaqa achirraa harkatan laffaatii tanaa hun baasu jechuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf wanni itti waraaban kun kaameraan kun maallaqa. Walii galee? Interneetni itti gadhiiftu maallaqa. Walii galee? Idiit godhuun laffaatiidha. Walii galee? Waa hedduu kana silaa kafaltiin biraa irra jiraattee gaariidha tureewu. Inumaatu kun sii gahuu hin danda'u jechuun fedheeti. Akkuma haqattu. Wanni ati sarara argattu siif hin gahu. Yoonii fi hagartee maallaqaa jecha daldalaaf jecha kana godhata kan jettu taate yaa obboleessa Islaamaa obboleettii Islaamaa waan hin fedheen dalaguu danda'a. Waan hin fedheen godhuu danda'a. Afaan fedheen hin dalaguu danda'a. Sii wajji taa'ee arrabaan wal nogottotaa na arrabsaa sheeka sharmuuxa jechaa sheeka kaafataa jechaa sheeka daldalaanaan jechaa si wajji waliin gotaan taruu ture silaa gabbeetii yoon kaniin maallaqaaf deemu taate guyyaa tokko ni bayyanatta jechuu kiyyaafin arraba kee dandee taa'ee barnoota addaa si barsiisu jira. Guyyaa tokko ni bayyanatta jechuu kiyyaafin asirra taa'ee arrabaatiin arrabsitu dandee maallaqni asirraa naa dhufu arraba keetii miti taa'umsa kiyya kanaa unaaf hin ga'u. Sii galee akkana taa'ee haasa'u kiyya kanaa unaaf hin ga'u innaawaa jechuu barbaadeeti. Tanaaf namootaan akkasitti maallaqaa jecha haasawa jettan dogoggora guddaarra jirtan. Osoo maallaqaa wajji kaniin konnekshinii guddaa qabaadhu ta'e ni beeka Abdurazaaq faranjii biyya tanaatii wajji piraankiidha jee waan hin fedhe gabbahee dalaguu hin dandeenya beektaa. Tanaaf maallaqaa jechaan dalagu jechuu barbaadeeti. Alhamdulillah. Ummatuma kiyya kanaan gaaf tokko warra gartee dhamee kana dhamu uumarraa baasa jeeti. Ammas dhamee hoggaan jiru hundan baanu obboleeyyan kiyya warra gartee sammuun isaanii faastii jira warra nu dhageeffachaa jiru. Sii galee warra garii jira kabarnoota kutaa afur dhiisee biyyuma Suudii takkaa biyya faranjii dhufe warra kana barsiisee dukkana keessaa baasuuf jecha kan hin lallabu. Okay, kanarratti kaniin ja'uu dhaamsanii ani qabu namoonni dandeettii waa gargaraa hojjechuu dandeessaniif kalaquu dandeessan namuu yuutuubii qabaatanii akka irraa fayyadamtan isiniif dhaamu jechuudha. Faayidaalee ni qaba miidhaalee ni qaba jechuudha yuutuubiin kun namuu waan dandeessaniin yoo as baatanii yuutuubii mataan isinii banattanii
irratti hirmaattanii waa irraa argattan bu'aa ni qabaa. Namoonni akkasitti yaada akkasiitiin ilaalcha akkasii yaaddan yoo jiraatan taate ilaalcha akkasii keessa haqaadha. Mimesi yaa jiru warri gaaf tokko warra gartee daldalaa YouTube maarree YouTube naan jiru yeroo gabaabduu booda isaanumaa YouTube banatee subscribe nu namaaf subscribe qabanii subscribe nu godhaa jee deddeebuun arge. Saboo YouTube nuuf anarratti haraam ta'eetiti isaan irratti halaal ta'e jeetiin ajaa'ibsiifadhe beektaa. Tanaaf dhaamsiniin akkuma gartee obboleessa keenya Meyraan dhaamsa isinii dhaametti wanni inni isinii dhaamu dandeettii ni qabda. If keessatti ajjeesin ebalu maal naan je'in gabbahi dandeettii qabdu saniin uummata kee fayyadi. Yoo ati uummata kee hin fayyadne namni uummata kee fayyadu hin jiru. Namarratti eegaan oolin kanuma kana miti akkana yaa saniifuu wanni kun yoo amantiirraa sin baafne yoo taate yoo uummata keetiin walitti si mochiifne kataatu taate as bahii banadhu dalagii wanutini waan nurraan hin baane lakki bakka takka naa tolche bakka uummata wajji walitti si mufachiifne jettu san ummanni inni gartee isaa waa barsiisuu deemu kun warra waan san hin beekne waan taateef itti mufatanuu itti mufachuu baatanuu inni barnoota isaa san barsiisuu qaba. Sii galee maaliif jennaan fakkeenyaaf ati immoo daree takka barsiiftaa jennu kilaasii takka barsiifta kilaasii tana ol seentee barattootaan yaa barattoota mee maal isin barsiisa naa himaa itti barattoota barsiistamu waan barattoonni hin beekne barsiista. Waan hin beekne barsiifta. Akkana jechuun barsiisaan tokko uummata tokko waan isaan hin beekne barsiisuu deema tanaaf. Tana keessatti bara amma fiddee dubbii barsiisaan tokko amma yoo gaafii gaafate barataan achi keessa barsiisuma sanuu gaafii gaafatu ni jira. Ni jira maaliif jennaan gaafii san gaafatee barsiisaa san irraa hubatee akkasitti gaafii san yoo galteef akkasitti dhiisuu ni danda'a. Yoo amma akkasuma tana keessaas yoo ati dogongora akka qabattu taate yookaan qeeqaas osoo hin taane namni daaraktii sitti dhufee wanti tun akkana jee yoo si gorse bareedaa natti fakkaata. An namuma keessaan na dhufee na gorse takkaa kan hin deebiseen qabu. Yaa akkasumaanuu warroonni YouTube kiyyaaf YouTube channel kiyyaaf haaree taatan hundinuu subscribe godhaa dagatinaa gaafii fi deebisa obboleessa keenya Hamzaa Sheejaa fi wajjin goone irraantina asumarratti xumurraa innis waan jiru yoo dhaamsa obboleen kiyyaa yoo qabaattu taate dhaamii fi ani dhaamsiniin qabu boodarratti daawwattootaa fi hordoftoota walaa jajjabeessinu walaa guddifnu obboleessi keenya Abdurazaaq waa hedduu irratti nu hojjechaa jira walaloo irratti nu hojjechaa jira. Waan isin bohaarsaa walaloo barsiiftuu irratti isin hojjechaa jira deemtanii maatii chaayinaala isaa ta'uu hin dagatina. Diskiripshina hoggaa jennu viidiyoo tana osuma ilaaluu jirtu kan aggattu ta'ee waan barruu jalaan sii baatu jira barruu hedduu takka jechuudha. Diskiripshina nama hin beekne jira achi jala seenaati. Linkii san tuqaa. Bar description kana waa hedduu jira waan kana malee osoo yoo si gaafatanii beekta osoo himtee fi bareeda osoo waan sanuu hin beekne namni hedduun kan qeeqaaf yookaan arrabaa fi kuututu jira. Boleeyyan kiyya kan dhiiraaf dhalaadha. Wanni inni isin dhaabuwanii nama takka hin arrabsinaadha. Qeeqni waanuma jiru qeeqni dogongora nama sanii irraa qeeqa jechuudha yookaan sirreessaa wanni tun dogongora jettee yaadasaa yaada mormoon waanuma jiru. Garuu salphisuu fi xiqqeessuu maqaa balleessuu namaa gad isa godhuu kabaja irraa fuudhuun kun waan gaarii miti. Hawaasa keenya keessatti waan akkanaatiitu hedduu jira wanni kanaa kun nun baasu jechuudha. Nama takka yoo agartan dogongora isaa irraa gorsaadha yoo ka fudhatu ta'e ni fudhata yoo hin fudhanne itti dhiifta jechuudha. Arrabsitee gad xiqqeessuu hin qabdu deebi ammas namoonni yeroo ammaa kana keessatti namni keenya hawaasni keenya hedduu gara YouTube chaanaalii namuu mataa isaatti banatee artistoonni keenya illee banateetu jira waan ta'eef wal jajjabeessaa fakki gartee subscribe waliif godhaadha yaada waliif laadhaadha yoo namni kun dogongora akka qabaattu taate namni kan beekne jira wal barsiisaa jaalalaa fi hundaan wajjin jaalalaa fi tokkummaadhaan waliin deema namni jaalalaa fi tokkummaadhaan deemu waan baay'ee waliin godhuu danda'a jechuudha. Saniifuu hanga dandeessan hanga jiruu jiraattan waluma gorsaa waluma hin xiqqeessinaan isiniin jaani akka nama tokkotti dhaamsiniin ani qabu kana waan wal xiqqeessuu kana yeroon argu ani akka nama tokkotti hedduu natti dhaga'ama hedduu na gaddisiisaas jechuudha. Yaa namni kun arrabsamuu hin qabu deebii xiqqaachuus hin qabu salphachuu hin qabu maqaa baduu hin qabu mataa cabuu hin qabu yoo badii irratti argamtu taate karaan jira karaatu jira karaa itti gorsitu karaa itti gorsituun
gorsi yoo dadhabde nama kan yoo namatti qanite yoo namni sanis akka dadhabu ta'e itti dhiisan haa deemu san isaatu itti deemu jechuudha jalumaaf itti dhiisaati. Saniifuu gorsiin inni isiniif qabu kanuma. Aniif tadheetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube kiyyaa subscribe akka gootan gaafii yeroo hundaati tadheetiin jiran yoo anis fitadheetummaan dubbattee fittee tanaaf obboleeyyan wal arrabsuun faayidaan qabdu walaa guddifnu haga gartee yeroo biraati walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.